Sagalee diyyatan duniyarraa gammachiisu jaaladhaan gabaasirraa kaa'u buleetu kootu qabeeni narraa fagaatee saniif maraatesirraa. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota boonsaatu akkam jirtan nagaa jirtu bakkuma jirtanii nageenyi ho'ishin haala qabu isin jaarraa barumsa addaa tokko qabadeen dhufee barumsichinis akkamitti maan bareedaa yookaan istiidiyoo bareedduu keessa ittiin teessan akkasumas sabiskiraabii akkamitti mallattoo yoo san tolfachuu dandeenya waan magarroo gama duubaa jirtu san irraa balleessine. Kan jettuu fi akkamitti mana bareedaa keessa taa'anii yookaan akka itti haasa'anii fi kanaan irratti qabaddeetiin barumsa tokko isinii dhufe akka isinitti tolu abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Barumsichinis barumsa baay'ee bareedaadha. Sabiskiraayib gisee gootan amma namoonni hedduun yeroo sabiskiraayib mallattoo sabiskiraayib jettu san yeroo godhu daalachoomseeti kan inni godhu daalatti san kan irraan balleessine jechuudha. Ani kanarra wajjin wal qabatu qabadheen isinii dhufe jechuudha. Haga dhuma qophii kayyaatti nafaana turaan afeerraa warreen jalqaba karaa boonsaa mana boonsaatuuf dhuftan laayik sheer sabiskiraayib godhuun maatii yuutuub chaanaala kana ta'uun irraanfatinaadha. Yoo isinitti tole laayik godhaa sabiskiraayib naa godhuu hin irraanfatinaan isiniin jaa. Kallattumaan karaa barumsaattiin isin dabarsaa jechuudha. Jalqabarra kan waliin ilaallu akkaataa itti sabiskiraayib ittiin godhan isin daawwachiiseen viidiyoo karaa boodaa irratti viidiyoo akka itti mana bareedaa yookaan bakka itti bareedduu keessa teessee yookaan mana bareedaa akkasumas istiidiyoo haa ta'u waan gosa akka itti keessa teessee jechuudha bakka bareeddurraa viidiyoo itti waraabduun isin garsiisa. Amma immoo mallattoo sabiskiraayibii gama duubaa jirtu san akkamitti akka balleessinuun isin garsiisa jechuudha. Sabiskiraayibii gosa bareedduu akkamitti akka oofamtuun isin barsiisuudha deema. Haga dhuma qophii kiyyaatti nafaana turuun irraanfatina isiniin jaha. Amma kallattumaan karaa viidiyootti isiniin jaha ulfaadhaa viidiyoo haa waliin ilaallu hotta. Kallattumaan haga dhumaatti nafaana tura ammaan tana akkaataa itti sabiskiraayib irraa balleessan isin garsiisa. Kallattumaan na wajjin hordofaan isiniin jaha. Jalqaba karaa keenyamaastara keenyaati kan seennu. Hordofaa keenyamaastara keenya seenneetti jirra. Anuuf banamu. Ala kanaan keenyamaastara kun qulqulluu miti qulqulluu isaatti isin garsiisa. Yoo barbaadan keenyamaastara akka itti qulqulluu buufattanis viidiyoo biraa hojjedheen viidiyoon as jala ni jirti chaanaala kiyya kana jala. Share isiniif godhameef shaaka isiniif yookaan linkii isaa viidiyoo jalaan isiniif ka'a keenyamaastara watermarketiin qabne akkaataa itti buufattani. Keenyamaastara keenya eega seennee booda nafaana turaadha. Keenyamaastara keenya akkanatti seenneeti jira. Sana booda mallattoo barbaachisan sabiskiraayib isii jettu san finna jechuudha. Mee haa waliin ilaallu. Akkana taatee isheen bakka sabiskiraayib jettu sun gubbaa finna jechuudha. Viidiyoo akkanaa taatu amma bakka hunda istiidiyoon isii tana jennee jirra. Amma akkana duwwaadha jechuudha. Sabiskiraayib hin jettu mire nafaana turaadha. Sabiskiraayib isii jettu san finna gosa barbaadan. Sabiskiraayibii tana mallattoo tana yuutuubarra jirti yuutuubarraa sabiskiraayib jettee barreeffannaa nuus yuutuubarraa ni buufatta. Amma asirratti nafaana turaadha. Akkana jirti jechuudha. Namoonni kaan akkanumatti irra kaa'atan jechuudha. Duubaan magarroodha. Irraan balleessanii jechuudha. Irraa baddi. Amma bakka viidiyoo muraniin tana bira gadda barra. As gaddu inni ishii takka itti mallattoo sabiskiraayib jettu tana gaddu inni. Maqaa keenyaa barreeffannu dura maqaa kiyyaman boonsaatu. Sabiskiraayib jettee mira isheen qaluu jetti. Maqaa kiyyaan tolfadha. Idaa itti walii galfadha jechuudha akka isheen walirra sirrooytu. Barreeffama natti tolu filadheen jira. Barreeffama isinitti tolu isinitti beeka. Barreeffamni kanaan natti tole amma bifaan gayyara waan adii ta'eef jecha bifa dirqama jijjiiruun qabaa jechuudha. Isinii galee bifa jijjiiruun qaba. Bifaan jijjiirraa jechuun maaliif barreeffamni kiyya akka sirriitti mul'atuuf boonsaatuuf jee akka sirriitti mul'atuuf
Okay. Amma egaa gurraatti magarroo tan akka itti balleessu hin jirtu kun boonsaa ta'u subscribe yetti. Walirratti hin gasiisee tolcha. Okay, walirra naa galteeti jirti amma boonsaa ta'u hunola. Walirra sirreessee hin jiraa mire. Akka itti sirreeffannu mee anuma faana tura. Ayyee. Amma eeywa gad deemta ni bantaa ishii tana. Qottee jirti jechuudha amma mee haa waliin laalu viidicha. Ono. Boonsaa ta'u subscribe. Akkana kuno toltee jirti jechuudha amma kanatti mire akkaataan itti subscribe tolfattu kana jechuudha sii galee akkanatti haati tolfattu amma inni kun tolee jira jechuudha subscribe gosa adda addaati jira maal ha Facebook kee irratti beeksifattu jira waan garagaraati gaafa irra beeksifattu kan mul'atu mallattoo magarroo tanaa wajji waan hin toluuf inni hin toluun bareeduusi wal qixxeeffattoo barbaadde kan viidiyoon cuqqaaltee jechuudha akka subscribe sirriitti mul'atuufi hundi isaatu babbareedaa dhagaa gosiin ani isin garsiisaa jiru kuni kuno akkanatti daleedee jechuudha boonsaa ta'u subscribe jedhama kuno haala kanaan bareeda barnoota garagaraati barnoonni hedduutu jira. Kuno haaluma gamma gartaa jirtan kanaan viidiyoo tolcheetiin jira jechuudha. Kuno gabbuufadde naaf bu'a. Akkana amma kallattiin karaa barnoota kaanitti isin dabarsuudhaaf yeroo waan narraa xiqqaate natti fakkaata mee isin garsiisaa nu faana tiraadha yoo yeroo qabaanne.